Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii ajab kan taatan nageenya keessan badhaadhaa sin jecha obboloon kii bagina guyyaa kara chaanala koo dhuftanii namni haaraa taatan chaanala kan subscribe godhaa maatii ta'anii waan babbareedaa keessa deddeemaa laala irraa fayyadama viidiyoolee garagaraa kan furdinaa kan miidhaginaa kan rifeensa dheeressuu fi dawaa rifeensaa buuqoo waan hundaatu as keessa jira hamma ta'etti jechuudha haaraa waan ta'eef ufduraaf immoo waan isin gammachiisu waan gaggaarii waan babbareeda hojjechuu waan danda'uufu hamilee keessanii nu cinaa dhaabbadhaa kan na cinaa dhaabbadhaa jechuun barbaada. Egaa viidiyoon har'a isinii fidee dhufe viidiyoo harka qubbiin irra nama gugurraachatu akkasuma mootuu ciqilee irra nama gurraachatu akkasuma morma jala qiinxaa mormaatiin ta'ellee akkasuma kara duubaa kanaa morma nama gugurraachatu dhoddoo jala kan nama gurraachatu akkasuma kofa keenya gaara naannoo qaama saalaa kan nama gugurraachatu ammallee deebi'ee jilba irraa fi koomee lukaa irraa akkasuma qubbiin lukaa irraa kan nama gugurraachatuuf dawaa kan ta'udha akkasuma fuula irrallee mootuyyuu fakkeenyaaf harka bakka akkanaa kanneen jechuudha bakka wal qabsiistuu lafee tana jechuudha gara jilballee yeroo tokko jechuudha sababa garagaraatiin nama hin gurraachata waan mufii kiyyaa beekurraa wal qabsiisee isinii fidee fuula keenya mootuyyuu shifniinaan yoo nurraa badallee gurraacha nurratti hafu gadaanisa garagaraa gubata akka maadiyaatii garagaraa jechuudha fuula keenya funyaanii fi kallacharraa kan nama gurraachatu ammallee deebi'ee mootuyyuu kan ija jala golbatee nama gurraachatu kanneen jechuudha kireemii faayidaa malee dhiibbaa tokko hin qabnedha kanneen gurraacha kanneen balleessuu irratti michii jechuudha michii garagaraa fuula keenya irratti nyaata yeroo hojjennu wal qabate fuula keenya nu gurraachisu kana kan balleessudha jechuu kireemiin kun walii galatti naannoo qaama saalaa kofa keenya jechuudha gurraachatullee kan balleessudha baay'ee fayyada keessattuu naannoo qaama saalaa keenya bifa dhiqannaatii fi bifa dibannaatiin isinii fidee dhufee jira kireemni inni dhaabate kun jechuudha argutti jirtanii inni kun kireemii dhiqannaati jechuudha dhiqannaa naannoo qaama saalaa jechuudha akkuma ingiliffalleen barraa'ee jirutti arabiinillee akkasuma jedha dhiqannaa naannoo qaama saalaa jedha jechuudha gasuura yoomiyyaa lilmanaa xiqil hassaas ka jedhu kana jechuudha akkasuma wanti inni irraa hojjetamellee bishaahil akbar wasabbar jedha shaahii waraqaa shaahii yookiin baala shaahii waraqaa jechuun waraqaa baala shaahiitii fi akkasuma sabbaara sana kan rifeensatti illee godhatamu tokko jira kireema hedduutu irraa hojjetama sabbaara sana hin beektan jedhee yaada akka fakkii baala warqee jira muka hiddoo warqee fakkaata jechuudha keessaa bahaa akka jeelii jira jechuudha isarraa hojjetamaa jechuudha. Inna baay'ee barbaachisaadha yeroo kamuyyuu yeroo mana fincaanii fayyadamtan kamuu bakka mana fincaanii keessan keessanii yeroo kamuu isaan dhiqattan jechuudha akka shaambootii ittiin dhiqatamaa jechuudha isaan dhiqattanii erga geessitanii booda erga goyfattanii kireemicha kana itti dibdan jechuudha kireemicha moo osoo hin hojjenne dura viidiyoo kanarraa isin ibsuu barbaade kana yeroo kamuu ittiin dhiqattan rakkina tokko hin qabu jechuudha akkuma shaambootti harkarra buufattanii shaampoo manii oomachaa allee naannoo qaama saalaa akkuma beekamu saamunaan dhiqachuun qaama saalaa bareedaa miti jechuudha saamunaan dhiqachuu hin qabdanii saamunaan qaama saalaa keessan yeroo hedduu isin tuquu hin qabaatu xuruu miti jechuu bareedaa miti yeroo biraatiin immoo viidiyoo kanaan isin deebi'uu danda'a ammallee deebi'ee mootu michii garagaraatiif illee jechuudha deebi'ee baakteeriyaa garagaraa naannoo sana hedduminaan nama gurraachata jechuudha yoo rifeensa illee irraa kaasnee geessine nama hoksisuudhaan akkasumallee deebi'ee akka shifniinaa ta'ee hafaa bifa shaambooti jechuudha kun argitan akkuma argu jirtan harka kiyya irratti godhee isin garsiise inna shifniina namarraa fusanii wal qabatee gurraachata jechuudha naannoo suni akkas luka keenya irrallee gadi siqee jechuudha ni gurraachata jechuudha akka shantaraatti waan akkasiisantu jira isa sanniin jechuudha yoo dhiqatteeni kanaan dhiqattee geessitee ni goysite jechuudha erga goysite booda kireemii amma hojjechuudhaaf deemnu kana itti goona walitti qabnee walitti erga kireemicha hojjannee booda bakka sana dibannaa jechuudha erga shaamboo kanaan dhiqannee geeffannee ba'uuf deemnu kireemicha kana qaama keenya saalaa cinaasaa bakka gugurraacha'ee jettan
ni dibattanii jechuudha. Osoo keessuuf hin tuqsisne jechuudha bakka gurraacha jedhame ni dibattanii jechuudha. Kireemiin kun soodoo kireem jedhama. Zayitiin si fuuldura argamu kun immoo tuyyuu zayitii maal isin fakkaate zayitii loozal hello jedhama maqaan isaa. Ingiliffaan isinuyyuu dubbifachuu dandeettanii. Kireemichi cimaan immoo kireemiin bareedni kana jechuudha. Soodoo kireem kophaa sallee dibachuu ni dandeessan. Irra caalatti garuu zayitii kan argattanii zayitii kana walitti dabaltanii yoo dibattan baay'ee isin fayyada. Amma illee zayitii habbi soodaa jechuudha. Kun akkuma arguu jirtan barreeffama afaan Ingiliffaatiin dubbifachuu ni dandeessanii afaan Arabiitiin illee jechuudha. Kireemii kan gubanee fuulaafaa jedha akkasuma bishabaaf jedha shifiniina dargaggummallee ni balleessa jedha akkasuma tuqa gugurraatti illee ni balleessa jedha jechuudha afaan Arabiffaatiin akkuma irratti arguutti jirtanii Ingiliffaan illee akkasuma jedha jechuudha. Erga kireemicha kana zayiticha kana walitti hojjechuudha jechuudha. Amma viidiyoon isin dheerata jarjaree isin himu jira. Zayiticha walitti laaqee walitti eda'ee isinitti deebi'a jechuudha. Inna kireemii onni zayitii kana immoo yoo zayitii kana hin arganne zayitii absoodaa argattan baay'ee bareedaadha. Zayitii kana argachuu dadhabdan jechuudha. Almond oil ka jedhu kun zayitii loozal hello loozii isa kanaan dura nyaata keessatti fidee isin barsiisaa ture jechuudha. Loozii sanirraa hojjetama zayitichi kun baay'ee zayitii barbaachisaadha. Kana durallee isin fideetiin ture. Erga akkam gootanii amma zayitii kanarraa fuutanii kireemicha sanatti dabaltan jechuudha. Kireemii kanaa fi zayitii kana maankaa tokko walitti dabalee amma isinuma agarsiisuuf jechuudha. Erga sanii yeroo kamuyyuu galgala ni dibattan jechuudha. Guyyaatti illee sa'a barbaaddan sa'a dibachuu barbaaddanitti rakkina tokko hin qabu jechuudha. Haala aduu keessa hin deemnan dibachuu ni dandeessan jechuudha. Naannoo fakkeenyaaf mana keessa yoo ka oollu taate dibachuu ni dandeenya jechuudha. Fuulli keenya akka hin goyne illee nu barbaachisa. Irra caalatti immoo galgala hirriba dura dibanne yoo rafne baay'ee bareedaadha jechuudha. Na isinirra waan turuuf illee jechuudha. Qodaa fuula keenyatiif illee guyyaa yoo ta'e amma dhiqanna waan ta'eef salaatan illee wal qabate hamma umurii turuu hin danda'u jechuudha. Erga hamma kana fudhadhe fakkeenyaaf maankaa tokko fudhadhee zayita kana kireemicha jechuudha. Maankaa tokko ergasii zayitii irrallee hammuma maankaa tokko itti dabala. Zayitii loozii heluu kun baay'ee miidhaginaaf baay'ee bareedaadha. Qodaa fuula keenyaa baay'ee bareechisa jechuudha. Ammallee kireemiin kunis walirratti jechuudha. Qodaa qaama keenya ni laaffisa. Morma keenyallee dibadha. Mormallee dibachuu ni dandeenya. Luka keenya naannoo shantaraariitii qabullee dibachuu ni dandeenya. Akkasuma naannoo gurraacha hundattuyyuu dibuu ni dandeenya jechuudha. Walii fudhachiisnee wajjannee lafa keenya tokko hin ta'u hin badullee jechuudha. Erga kana geessine walii fudhachiiseetiin inshaAllah akka itti walii fudhachiise isinitti agarsiisa. Amma waliin dhahaa jechuudha. Yoo su wal fudhatan mootuyyuu sirriitti bareedee wal fudhata. Ergaa kun akkana ta'ee wal fudhatee jira. Hamma mun turu jechuudha. Yoo su wal isinii fudhata zayitima waan ta'eef jechuudha. Kunillee dhugaa dubbatu zayitii kana kophaa sallee ittiin dhidhiibuu hin dandeettan fuula keessanillee sarbaa keessanillee naannoo harmaa kophaa sallee ittiin dhidhiibuu hin dandeessan qaama keessan zayitii baay'ee bareedaadha. Ergasii waan xiqqoo isin hin dandeettu waan kireema kana itti godhattanii kun xiqqoon guddate waan ta'eef mul'atu kireemii waan isinitti agarsiisu. Ergasii waan xiqqoo tana qopheessee itti naqaa jechuudha. Kireemii kana kun hojjedhee haala kanaan kana fakkaata jechuudha. Zayitichaa walitti hojjedhee inna yeroo kamuu talma keessaa dibadha jechuudha. Yoo dhumellee deebi'ee hojjechuu ni danda'a jechuudha. Yeroo hedduu ta'a. As biratti yoo barbaadan kireemii gosa biraa kan jaalatan illee itti dabaluu ni dandeessan. Kun akkana jira jechuudha. Kireemichi daqiiqa dheerata malee dibadhee akka kiyyasan fuulallee dibadhee isinitti agarsiisuu ni danda'a. Maawulaazim maaliif waan hin barbaachisne illee waan ta'eef akkanattuyyuu እና kireemiin tana fakkaatti itti qadaddaniituma yeroo kamuu osoo fuutanii dibachuudha bakka takkatti qopheessitan namaa isin dhibu jechuudha. Baay'ee nu barbaachisa keessattuu dhiqannaan kunillee baay'ee barbaachisaadha. Gatiin kireemichallee irruma jira riyaala 30 karaa salphaadhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii isin jedha biliyoon kiyyaa soodoo kireem jedhama maqaan isaa. Kun illee mootuyyuu dhiqannaa naannoo qaama saalaa afaan keenya yoo ta'e afaan jaraatiin mootuyyuu غسول اليومية للمناطق الحساسة لما جتشودا أفان عربيتين كنوتي إنجليز اللي نجرا سورة ساعة كمر جدا كنا كوني موتي كريم بابايا لا كريم بابايا كل اللي بقى يركب لنا نودي مسا كسمة هيل لا فيسا هيل بريتشيسا
feetan kanatti illee dabaluu hin dandeettanii garuu irra hedduminaan fuula baay'ee irra odoon taane harkaaf irra ta'a jechuu kireemiin paappaayee kun kanaaf asitti hin dabalini isin yoo feetan miiksi gootanii qaama keessanii fayyadamuu ni dandeettanii kireemiiwwan aynata hedduudha hojjedhee isin fiduu ni danda'a akkasuma chaayinaalii keessaa viidiyoolee furdinaa viidiyoolee sirreessaa fi viidiyoolee waan baay'eedhaan wal qabatu keessa jira itti fayyadamaa keessa deddeemaa haarawaa jalqabarra jira jechuudha kanaaf iyyuu ka jalqabaa kun baay'ee hamilee nama barbaachisa dhugaa dubbatu yoo hamileen keessan hin jirre yoo isin irraa fayyadamaa hin jiraanne hojjedhu nama hin godhu jechuudha kanaaf iyyuu bakkuma hin taanetti wal hojjennu jechuu sun taane waan gaggaariillee bakka wal jabeessuu qabnutti illee walaa jabeessuu nun isiniin jedha egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata kireemiin ajaa'ibaati السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمال تفولي جرزوسا جتودا كلماتي بقتها كنا ترى دوبتي نجرا يمكن جرا هذا والله كريم عجائبة ويسني في حالا اتجاهها حالا اسم طيب كان باين برواجس كيف تقول نتي ورش